Baha Wallaggaa bulchiinsa magaalaa Naqamtee keessatti kaadiroonni sirna bilxiginnaa dargaggoota jumulaan mana hidhaatti guuraa jiraachuun ibsame. Jaalwabii biyyaa dabalata qaba. Godina Baha Wallaggaa bulchiinsa magaalaa Naqamtee keessatti muddee 12/2025 irraa kaasee kaadiroonni sirna bilxiginnaa dargaggoota jumulaan hidhanii dararaa jiraachuu jiraattonni magaalichaa arraata biyyoolessa Oromiyaaf yaada isaanii qoodan himan. Akka jiraattonni jedhanitti addatti jumulaan dargaggoonni akka hidhaman gochaa kan jiru kaadiree murna maafiyaa PP nama maqaan isaa Tolasaa jedhamu akka ta'ee fi bakka marfata tokkoffaatti gochi kun irra deddeebiin akka raawwatamaa jiru simuun magaalicha keessatti gochi akkanaa kan jalqabaa ta'uudha baatus tibban ammoo daraan ammaachuu irraa kan ka'e bobbaa fi galli keenya yaaddoomaaf saaxilamee jira jechuudhaan eeranii jiru. Waraanni gabroonfataa biltsiginnaa fi kaadiroonni sirnichaa waliin qindoomuun daba daangaa darbee uummata Oromoo irratti raawwachaa kan jiran yoo ta'u goliiwwan Oromiyaa mara keessatti waraana faashistii kanaan saamicha hidhaa dararaa gara mooraa waraana impaarettiitti jumulaan dargaggoota guuruu fi hedduu ammoo haala qorqalbii namaa cabsuun ajjeesanii akka gataa turan faana dhoomneessiniif gabaasaa turuun keenya ni beekama. Baha Shaggar aanaa dugdaa keessatti waraanni murna gabroonfataa bilxiginnaa maqaa sakattaa waboo waliin deemna jedhuun uummata dararuu fi saamicha qabeenyaa hammeessan. Dabalata isaaf Jaal Amansiis Kaayyoo. Baha Shaggar aanaa dugdaa ganda Shuubii Gamoo keessatti muddee 14/2025 waraanni gabroonfataa PP maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo waliin deemna jedhuun dirqama hin ilaalannetti uummata dirqisiisuu fi uummata walitti qabuun saamicha maqaan isaanii beekamneen nama tokkicharraa maallaqa 35,000 dirqamaan guuraa turu jiraattonni ONM'f addeessanii jiru. Namoota isintu meeshaa waraanaa qabaa deemaatii lolaa nuti harka qullaa deemnee dhumuu hin barbaannu akkasumas maallaqa jedhame kana sababa kaffaluuf hanga hin barreetti kaffaluu hin qabnu jechuun diddaa argisiisan ammoo hidhanii dararaa jiraachuu odeessi gamasiinuu qaqqabe ni mul'isa. Tibba darbee waraanni gabroonfataa PP aanichatti maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartuu isintu nyaata kennaaf jedhuun dhukaasa meeshaalee gurguddaa kanneen akka bireenaa, dishqaa, moorteraa fi kanneen biroon deeggarameen qe'ee uummata mancaasaa turuu isaanii isiniif gabaasnee turuun keenya kan yaadatamu yoo ta'u tibbana ammoo uummata gara laafina malee meeshaa gurguddaan rukutaa turaniin waliin deemnee sakattaa waraana bilisummaa Oromoo taasifna jedhuun uummata bor gara jabinaan balleessuuf deeman har'a immoo dirqamaan dhaaba isaa bakka bu'ee falmatti jiru harka qullaa deemee akka sakatta'uuf dirqisiisaa jiraachuu jiraattonni dabaluun himu. Hammeenyummaan badhaadhanii gara jabina uummata keessaa dhalatan irratti shaakaluu bartee kan taasifatan sirni bulchitoota biltsiginnaa shira qindoomina qabuun kumootaan qe'ee fi qabeenya irraa buqqisuun maqaa nageenya eegsisuun ammoo ergamoota isaa guutuu Oromiyaa keessa bobbaaseen nagaa uummata Oromoo molqee jiraachuun isaa dhugaa mul'ataadha. Godina Lixa Wallaggaa aanaa Gullisoo keessatti hidhaan uummata nagaa irratti waraana bilxiginnaan raawwatamu daran jabaachuun dhaga'ame. Jaaleeraan Gameessaa dabalata qabdi. Lixa Wallaggaa aanaa Gullisoo ganda badhaas keessatti hidhattoonni PP nama maqaan isaa Abbayyaa Baayisaa jedhamu maqaa hidhata waraana bilisummaa Oromoo qabda jedhuun reebicha hamaa irraan ga'uun qabanii mana hidhaatti darbachuun torban tokko oliif dararaa jiraachuu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Akka jiraattonni jedhanitti maanguddoon kun hawaasa biratti kabajaa fi jaalala kan qaban ta'uu fi badii tokko malee mana hidhaa magaalichaatti torban tokko oliif dararamaa jiraachuu arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Bilxiginnaa gochawwan suukanneessoo fi farra namoomaa uummata Oromoo irratti raawwachuun gaaffii abbaa biyyummaa uummatichi gaafate ukkaamsuuf yaalus faallaa isaa jibbiinsi isaan uummata Oromoof qaban qabsicha ittuu finiinsaa jiraachuun ni beekama. Godina Matakkal aanaa Wanbaraa keessatti waraanni maafiyaan PP qabeenya uummataa saamuun dhaga'ame. Dabalata isaaf Jaal Kennaa Sabaa. Godina Matakkal aanaa Wanbaraatti jiraattota ganda Godoraaree kan ta'an maqaa deeggartoota waraana bilisummaa Oromooti jedhuun qabeenya isaanii horii gurguddaatii hanga lukkuutti saamuun gara waajjira poolisii aanichaatti galfatan. Haaluma kanaan gaafa muddee 15/2025 ergamtoonni maafiyaan biltsiginnaa gandoota aanichaa garaagaraa keessa socho'uun hawaasa nagaa qe'ee isaa keessatti hojii dhuunfaa isaa irratti bobba'ee jiraatu bakkoota dalagaa isaanii irraa gooluun waraana bilisummaa Oromoo nu irratti nyaachistanii nu ajjeesisiisaa jirtu jechuun qabeenya isaanii kanneen socho'uu fi baatamuu danda'an saamuun gariin immoo mana waliin jalaa gubanii barbadeessuu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Kana malees qonnaan bultootni hedduun maqaa hariiroo waraana bilisummaa Oromoo qabdu maatii qabsaa'otaatii fi sabboontota jedhuun guyyuma kana hojii isaanii irraa ukkaamsamuun gara mana hidhaa aanichaatti darbatamanii dararamaa jiraachuu jiraattonni ifoomsaniiru. Torban darbe keessas maqaa deeggaraa waraana bilisummaa Oromooti jedhuun
aanaa bulaan keessaa daa'ima ganna 12 Gaaddisaa Ayyaaruu jedhamu rasaasan kan ajjeesan yoo ta'u gama biraatiin immoo uummatni tajaajila wal'aansa fayyaa kan hin arganne dhoorkuun haati ulfaa tokko aanaa waan baraa ganda wagdii keessatti ciniinsuun du'uu fi daa'imni ganna 10 ta'e tokkos ganda baqujjii bakka addaa dooraa jedhamu keessatti dhukkubsatee dawaa dhabuun akka du'e isiniif gabaasne turuun keenya ni yaadata. M23 Rippaabilika Dimokiraatawaa Koongii Yuuviraa keessaa ba'uu beeksise. Jaalsabaafan waa gaarii dabalata qaba. Gareen hidhannoon socho'u M23 torban darbe erga dhuunfatee booda magaalaa ijoo Yuuviraa ba'a Dimokiraatawaa Rippaabilika Koongoo yookaan DRC keessaa akka ba'uuf gaaffii Ameerikaan dhiyeessite irratti waliigaluu ibsee jira. Hoogganaan gamtaa finciltoota Alliyaansi Fili'uuf Koongoo yookaan AFC kan garee M23 of keessaa qabu Korneelee Naangaa kibxata kaleessaa ibsa mallattaa'ee xaa irratti maxxansuun ka gaaffii jiddu seenummaa Ameerikaa magaalaa bulchiinsa Kiivuu naannoo daangaa Burundiitti argamtu irraa loltoonni akka ba'an mirkaneessan. Yuuviraa irraa gabaasa kan kenne gaazexeessaan Aljeeziraa Alaayin Waayikaanii akka jedhetti hanga kibxata ganamaatti wanti jijjiirame hin jiru. Loltoonni M23 ammallee magaalattii keessatti mul'ataniiru. Milishaan Ruwaandaan deeggaramu kun torban darbee magaalaa Tarsiimoo kana qabachuun waliigaltee nagaa Kinshaasaa fi Kiigaalii gidduutti guyyoota muraasa dura mallattaa'e kan Ameerikaan giddu galeessa godhattee akkasumas waliigaltee bu'uuraa waliigaltee nagaa gareen kunii fi mootummaan Koongoo magaalaa guddoo Kaataar Do'aatti mallattaa'ee balaadhaaf saaxilee jira. Gamtaan kun tarkaanfii kana tarkaanfii amantaa gama tokkoon ijaaru kan adeemsi nagaa Do'aa milkaa'uuf carraa guddaa kennuu kaayyeffate jechuun waboonni adeemsa nagaa waraana irraa bilisa ta'uu fi eegumsa uummataa fi bu'uuraalee misoomaa magaalattii akka to'atan akkasumas humna giddu galeessa hin taane bobbaasuun dhukaasa dhaabuu akka hordofan gaafatee jira. Waliigaltee bu'uuraa Do'aa baatii sadaasaa keessa waliigaltee irra ga'ame lola lubbuu namaa galaafatu dhaabuu fi haala namoomaa DRC keessatti fooyyessuuf daandii diriirseera jechuun Aljeeziraan gabaaseera. Lixa Shaggar aanaa Qarsaa Maallimaa keessatti waraanni Impaayera Itoophiyaa loowwan uummataa jalaa saamanii qalachuun dhaga'ame. Dabalatasaaf jaalwabii biyyaa. Lixa Shaggar aanaa Qarsaa Maallimaa ganda Gooroo Garbelii keessatti muddee 16 waraanni murna gabroonfataa PP qonnaan bulaa maqaan isaa obbo Girmaa Baqqalaa jedhamu jala xiyyoo tokko gara magaalaa Kusaayee geessuun qalatanii akka nyaatan jiraattonni bakkicharraa arraanni biyyoolessa Oromiyaa dubbisee tokko rakkoo uumame kana himan. Akka jiraattonni bakkichaa jiranitti yakka tokko malee maqaa waraana bilisummaa Oromoo waliin hariiroo qabda jedhuun barjaa dharaa itti maxxansanii ergaa reebicha ulfaataa qaama laalessuurraan gaaniin booda qotiyyoo isaa jalaa fudhachuun qalatanii nyaachuu dubbatu. Waraana murni biltsiginnaa nutti bobbaasin akka itti jiraannu dhabnee jirra kan jedhan jiraattonni rakkoon murna kanaan irra deddeebiin nurratti raawwatamaa jirus abdii jireenyaa nu dhabsiiseera. Qaama itti himannu hin qabnu jechuun miira gaddaan guutameen dabaluun dubbatu jiraattonni. Uummata Oromoo lafarraa balleessuu karoorfachuun hojiitti kan jiru sirni bututaan biltsiginna ergamtoota garaa isaaniif jiraatan dantaan goomsuun qe'ee Oromootaatti bobbaasee nagaa uummataa goluun hedduus gara laafina tokko malee haala suukanneessaan ajjeesanii gatuun soorrata bineensaa gochuun gariin ukkaamsuun achi buutee dhabamsiisu maatii sabboontotaatti maqaa jedhuunis mana uummataa qabeenya keessa jiru waliin gubanii balleessuun kan duraa caalaatti daran jabeessanii itti ufanii jiraachuun ni beekama. Godina Iluu Abbaa Booraa aanaa Daarimuu keessatti hawwanii fi shamarran irratti gudeeddaan irra deddeebiin raawwatamaa jiraachuun ifoome. Dabalatasaaf jaalamansiis kaayyoo. Godina Iluu Abbaa Booraa aanaa Daarimuu gandoota garaagaraa keessatti murni kolonel Abiy Ahimadiin hoogganamu hawwanii fi shamarran irratti gudeeddaa guyyaa gara guyyaatti raawwataniin namoonni hedduun miidhaan qaama isaaniirra ga'uu fi gariin ammoo mana yaalaa keessatti walaanamaa jiraachuu jiraattonni onichaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Akka maddeen jedhanitti onicha keessatti gudeeddaan irra deddeebiin raawwatamaa jiru kun kan yeroo jalqabaa akka hin taane ibsuun baatii muddee kanarraa eegalee gochi baay'ee yaaddessaa akkasuma dubbachuufis kan nama qaanfachiisudha jechuun ibsaniiru. Yoo xiqqaate shamarranii fi hawwan dabalatee baatii kana keessa qofa namoota 30 ol irratti gudeeddaan raawwatamuu fi isaan keessaa muraasni maqaa arganne Baqqaluu Yaadataa, Baqqalachi Yaadataa fi Maarama Yaadataa ilmaan abbaa tokko yoo ta'an Firoomsa Guutamaa, Amaanii Biraanuu fi Ashiita Ittafaa kanneen jedhamanidha. Namoonni armaan olitti maqaan isaanii eerame kunneen waboof rifeensa dhooftan yookaan footan jechuun loltoonni PP mana maatii isaaniitii afaan qawween ukkaamsuun gara mooraa waraanaa erga geessanii booda guyyoota 4 erga gudeedaa turanii gara mana keessaniitti galaa jechuun alatti baasanii kan gatan yoo ta'u jiraattonni naannichaa namoota kana fuudhanii gara mana isaaniitti geessuu fi gariin ammoo mana yaalatti akka geeffaman maddeen onichaa dabalataan ifoomsaniiru.
Lixa Wallaggaa aanaa mana Sibuu fi magaalaa Asoosaa keessatti ilmaan Oromoo jumlaan ukkaamsuun mooraa leenjii waraanaatti ergaa jiraachuun dhaga'ame. Jaalsabaaf waa gaarii dabalata qaba. Godina Lixa Wallaggaa aanaa mana Sibuu ganda Caalaa Daabbus keessatti muddee 15/2025 irraa jalqabuun hidhattoonni PP hawaasa gabaa dhaqatee jiru keessaa namoota dhiira ta'an daa'imaa hanga maanguddootti hunduma humna waraanaan ukkaamsuun fuudhanii deemuu ibsuun gara mooraa leenjii waraanaatti erguuf akka ta'es itti dabaluun maddeen keenya Oromiyaa Naashinaal Miidiyaatti himan. Gochi ilmaan Oromoo adamsuun dirqamaan gara mooraa leenjii waraanaatti ergu kun aanuma kana magaalaa Mandii fi mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz magaalaa Asoosaa keessattis bifuma wal fakkaatuun jabaatee itti fufee jiraachuu ibsuun ilmaan Oromoo kallattiin waraana isaa irra bobbaasee ajjeesaa alkallattiin ammoo dirqamaan lola isaaniin ilaallannetti erguun ficcisiisaa jira jechuun dubbatan. Murni biltsiginnaa waggoota oliif barcuma aangoo siyaasaa isaa ittiin tikfachuuf jecha ilmaan Oromoo mana barnootaa, mana amantaa, bakka hojii, bakka bashannanaa fi bakkeewwan gabaa keessa humnaan ukkaamsuun waardiyyaa godhachuuf gara mooraa leenjii waraanaatti guuruun lola isaaniin ilaallannetti erguun ficcisiisaa turuu fi jiraachuu irra deddeebiin gabaasaa turre jirra. Biltsiginnaan Itoophiyaa hidhamtoota siyaasaa beellamaan jiran himata isaanii akka addaan kutuu fi warreen murtii qaban dhiifama godhee lakkisuun dirree siyaasaa bal'isuu qaba jedhe dhaabbanni falmaa mirga namoomaa Itoophiyaa. Jaalbilisee sabaa dabalata qabdi. Dhaabbatni falmaa mirga namoomaa Itoophiyaa bilisiginnaan hidhamtoota siyaasaa himanni irratti banamee jiru akka adda citee hiikamanii fi hidhamtoota yakkaan itti murtaa'ee jiruuf dhiifama gochuu akka qabu waamicha dhiyeesse. Dhaabbatni falmaa mirga namoomaa Itoophiyaa guyyaa mirga namoomaa idil addunyaa torban darbe kabajame sababeeffachuun ibsa muddee 15/2025 baaseen wallabdeen karaa nagaa akka hiikamu mootummaa fi humnoonni hidhannoo walitti bu'iinsa kana keessatti hirmaatan garaagarummaa isaanii marii karaa nagaa kara minjaalaa akka fidanii hiikan marii nagaa eegalameef dursi kennamuu fi akka qabu akkasumas gargaarsi namoomaa hatattamaa qaamolee miidhamaniif naannoo wallabdee fi naannoo hoongeen miidhame akka ga'u akkasumas buqqaatonni nagaan gara qe'ee isaaniitti akka deebi'aniif taasifamuu qaba jedheera. Dhaabbatichi haleellaa namoota qulqulluu irratti raawwatamaa jiru akka dhaabu namoota akka kana raawwatan seeratti akka dhiyeessu akkasumas meeshaalee mirga namoomaa idil addunyaa Itoophiyaan haaromsa seeraa fi imaammataatiin hin raggaasifne akka raggaasisus waamicha dhiyeesseera. Hoogganaan waraanaa Sudaan Alburaan nagaa buusuuf Tiraamp waliin haasa'uuf qophii ta'uu ibse. Dabalatasaaf Jaal Irbuu Dhugaa. Hoogganaan Sudaan Jeneraal Abdil Fattah al-Burhaan waldhabdee biyya isaanii addaan qoodee furuuf pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp waliin hojjechuuf qophii ta'u ministeerri dhimma alaa kibxata kaleessaa ibseera. Hoogganaan raayyaa ittisa biyyaa kun keessummaa mootii gonfoo Saawudii Mohammad bin Salmaan ta'uun Riyaadiin erga daawwatanii booda ministeerichi ibsa baaseera. Mootiin gonfoo Sudaan dhiyeenya kana daawwannaa Waashingitan irratti karoora nagaa Sudaan yaadame Tiraampiif dhiyeessaniiru. Akka ibsa Sudaan jedhutti Burhaan Tiraamp hirmaannaa mootummaa Saawudii Arabiyaatiin nagaa buusuu fi waraana biyyattii xumuruuf tattaaffii irratti bobba'uuf kutannoo qabaachuu isaanii jajataniiru. Sudaan kaayyoo kabajamaa shakkii hin qabne kana galmaan ga'uuf pirezidaantii Tiraamp ministeera haajaalaa isaanii fi ergamaa nagaa Sudaan waliin hojjechuuf fedhii guddaa akka qabdu mirkaneessaniiru jechuun Maarko Ruubiyoo fi ergamaa Ameerikaa Masaad Buulos eeruun ibseera. Tattaaffiin nagaa idil addunyaa giddu seentummaa Ameerikaa, Masrii, Saawudii Arabiyaa fi Yuunaayitid Arab Imireetiin durfamu erga Burhaan bu'uura Buulos yaada dhumaa dhiyeessee kuffisee as dhaabbatee jira. RSF karoora dhukaasa dhaabuu idil addunyaa akka deeggaru dubbata. Garuu lola cimaan itti fufee jira. Keessumaa naannoo kibba Kordofaan keessatti eebila bara 2023 irraa eegalee Sudaan waraana kaabaa fi baha biyyattii to'atu RSF kanniyaa fi naannolee murtaa'oo kibbaa keessatti olaantummaa qabu irratti bocameen qabamtee jirti. Waldhabdeen kun namoota 10,000 lakkaa'aman ajjeese miliyoonaan kanneen lakkaa'aman buqqise waan UN rakkoo namoomaa hamaa addunyaa jedhee waamu kaasee jira jechuun AFP'n gabaase.